Maaliif taaptaap godhamaa jira? Maaliif taaptaap godhamaa jira jettanii yoo gaafattan doolaara teelegiraamii irraa taaptaap gochuudhaan kooyinii olii qabachuudhaan hojjechuu eegalameera jechuudha. Isinis taaptaap gootanii doolaara kana hojjechuu eegaluu yoo barbaaddan har'a an kaampaanii tokko qabadhee isinii dhufeera. Isin kaampaanii kana ni jaallattu baay'ee gaariidha. Baakgiraawundi isaa dubbiseera jechuudha. Kanaaf isteeppii guutuu isin mul'isan hordofa. Wantoota isin barbaachisan tokkoffaa moobaayil foonii, inni lammaffaa yeroo yoo qabaattan, sadaffaan daataa warra waayifaa yoo qabaattan gahaa. Akkuma argitan namoonni hedduun isaanii taaptaap godhanii doolaara kana argataatiin jiran jechuudha. Isinis manuma keessan teettanii teelegiraamii keessan fayyadamuudhaan taaptaap gootanii doolaara argachuutii dandeessanii. Kanaaf isteeppiitti aanu kana hunda isaatu hordofuun dagatina. Kan nuti har'a ilaallu kaappaa biiraa jedhama. Gara teelegiraamii keessanii seenuudhaan bakka sarchii gubbaa irratti kennaa jaha tokko jettanii haalaan barreesse kanaan barreessitan jechuudha. Erga barreessaniin booda chaanaaliin kun isiniif dhufaa. Chaanaalii kana keessa seenuudhaan jalqaba chaanaalii jooyin jettanii sana booda liinkii hedduu asirra isinii kaa'eera. San keessaa isa gara gubbaa jiru kaappaa biiraa jedhamu kunoo. Gara isa kanaa kun akkuma argitan kaappaa baaraa kan jedhu kana isa laawunchii jedhu san liinkii san tuttanii erga tuttaniin booda haala kanaa isin fudhatee gara akkuma noot kooyinii yookiin taabswaappii jira. Haaluma sanii irraa hojjettanii kun garuu riifaraaliidhaan pooyintii 100 isiniif kenna. Taaptaap gootanii hojjettanii bakka eerneedhu san tuquudhaan kooyinii hedduu akkaataatti hojjetta isin mul'isa. Bakka eerneedhu san kan jalaa san al tokko ni tunna. Sana booda daayilii taaskii fi onboarding taaskii, sooshaal taaskii kan jedhaman jira. As dabarsuudhaan sooshaal taaskii kan jedhu kana ni ilaalla. 50,000, 100,000, 50,000 kan kennu jira. Hunda isaatu kan inni xumurraa salphaa qofaa. Teelegiraam chaanaalii isaanii jooyin jedhuudhaan 100,000 nuuf kenna. Sanaafuu tunnaa. Erga tunneen booda kan jalaa jooyin jedhu kana tuquudhaan jooyin jenna duuba baana. Sana booda automaatikaalii cheek godhee pooyintii keenya nuuf kenna. Sana booda loogiin wiiz X kan jedhu kan X jechuun tiwiitariidha. Tiwiitariin loogiin jedhaadha. Tiwiitariin keenya nu jalaa bilook ta'eera. Okay, follow on Twitter kan jedhu san tuquudhaan bakka asumaa yoo ta'in hingaa maaliifi hangas mara diteektiin godhanuu akkanumaan pooyintii argachuu dandeessan gara duwwaa ba'uudha. Deebitanii keessa seenuudhaan pooyintii keessan laallachaa hojjetuu dandeettanii kun akkuma argitan 100,000 hojjedhe bakka hangafaatti deebinee kun akkuma argitan automaatikaalii raayit nuuf godheera. Hangas mara cheekiin godhamu. Kanaaf itti wannan jedhina haaluma an hojjedhu kanaan seenaa qofa ba'uudhaan hojjechuus ni dandeessanii. Okay, akkuma argitan look nu jalaa ta'eera jechuudha tiwiitariin keenya. Kanaaf bakka seenaa baana. Inni sun nuuf hin kennu kan jalaa riitwiit dhaqaa nuuf godhaa. Pooyintii 100,000 isiniif kenna nuun jedhanii. Isaa kana ni tunna. Sana booda bakka kanaas akkana nuun jedha duuba baana. Yeroo duuba baanu automaatikaalii raayit nuuf godhaa. Sana booda follow kaappaa biiraa on Instagram kan jedhu san tunna. Instagram irratti follow nu godhaa jedhaaranii. Sana booda laallee asumaan ni baana. Duuba baana akkuma argitan automaatikaalii raayit nuuf godheera. TikTok irra follow nu godhaa jedhanii ni tunna. Sana booda automaatikaalii raayit nuuf godha. Gara TikTok nu geessaa asit deebina jechuudha. Eegee akkuma argitan raayit nuuf godheera automaatikaalii. Kanaaf inni tokkochi sun isiniif hojjechuu danda'a, hojjechuu dhabuu danda'a. As dabarsinee kan maddii kana hojjenna jechuudha. Kan maddii kun salphaa kana xumurreerra. Inni kun irra deddeebi'aatii isin yaalaa tiwiitarii keessan itti galchuudhaan yaala jechuudha. Amma kiyyanna didaara. Kanaaf sooshaal onboarding taaskii kan jedhu isa hojjenna. Sooshaal taaskii kana keessa isa kana qofattu naafe inni hojjetaa hin jiru. Inni kunis kaappaa baaraa kunoo akkuma argitan isa gubbaa kana hojjedheera jechuudha. Kanaaf itti deebitanii about kaappaa baaraa tiituraal kan jedhu kun salphaadha. Salphumatti hojjettanii keessa tuquudhaan al tokko tuutoraalii isinti akkami waan tokko isin mul'isanii isiniif kennanii keessa iskiriiniin taap gootanii yeroo kanas taap yeroo gootan gara duraa isin dabarsa. Haala kanaan isin automaatikaalii kenna waan tokko rakkoon qabu. Kan itti aanu isin tuttanii sana booda taap gootanii sana booda haala kanaa isiniif kennama jechuudha. Kan jalaa kanas haala salphaadhaan tuttanii sana booda taap gootanii al lama yeroo taap gootanitti gara duraa haala kanaa isin fudhata jechuudha.
Haala kanaa automaatikaalii rate isiniif godha. Boost your porton size kan jedhu kana tuqnee gara duraa nu fudhatee wanta bituu kan nu jira. Porton isa jedhu kana levelii keenya upgrade goona jechuudha. Porton kan jedhu san tuquudhaan get booster kan jedhu kana tuqnaa. Sana booda eerni bakka jedhu santiin ni deebina jechuudha. Sana booda ol oofnee ni ilaalla. Kunoo hin jira. Yeroo tokko yeroo tuqnutti automaatikaalii rate innis nuuf godha jechuudha. Kunoo haaluma kanaan automaatikaalii rate nuuf godheera. Kanaaf kan gubbaa san hafe san tuquudhaan duuba baana. Hunda isaa akkana goonee xumuruu dandeenya bara. Salphaadha. Kunoo akkuma argitan nu xumureera jechuudha. Tuqaa qofa bahuu kan barbaadu jira, kan barbaanne jira. Haala kanaa erga xumurtaniin booda wantoota tokko hubachuu qabdan asirra jira. Daily task kan jedhu isa gubbaa san tuquudhaan seentanii kanas ni baatan jechuudha duubaan. Innis automaatikaalii 50,000 pointii isiniif kenna jechuudha. Keessaa isin baasaa deebisuu danda'a. Akkas liinkii san tuquudhaan itti fayyadamuu dandeettanii. Akkuma argitan pointii gara miiliyoona 1.300 hojjenneerra jechuudha. Kunoo haaluma kana haala salphaadhaan kanarraa hojjechuu dandeessan jechuudha. Kanaaf amma wanta bakka boost jedhamu san tuquudhaan wantoota tokko asirra ilaaluu dandeessanii. Full stack kan jedhu yeroo taap gootanii saayizii keessan keessaa xumurtanitti automaatikaalii al sadii isiniif kenna jechuudha. Porton stack restack speed auto feed boot kan jedhu wantooti kun wantoota taab swap irra beektanu sanuma qofa jechuudha. Kanaaf haala kanaa hojjedhaa yeroo wanta haara jiraate isin beeksisa jechuudha.